aka mali ba tani to anu magamma timna na akuma mali ba ni benna yom wala tigari de bile wala ratay nya jenne mo asda ari kaidan ko rokini ni fite wana sombe ko aka mali ba ni benna no amara mo kana ka ba ila na so sitani bodde wa ase akale jere mina men de tele kana ko manne bodde aka mali ba ni benna aka wali kan sujunu yo agise atau gargarsi ada kana godam aka mu chado seyote yado sue di famana godati gargarsi dirkama the first one to kufan gargarsa lama fan aka mu chabar badula wal du ko go tunan mami romo milena satti tama to tama jatama guranu datu yo inuma aka bar bada nakam numa aka bar bada hada kana malaka busu wayina fana maki hada kana tismo gadi buri hada kana tismo hada miskina kana tismo akni barbada mo mona ke fata mato akni barbada mato kofa ati aruftu manoli galera gatitef odo sonni ke wali galera warinu jale du fisoli galera hakni mucha barbada mo warinu jale du fisoli galera kofa namni polisi o jinol gali enyunni tok bilbilisi biftu galchini bilbilisi enyu kagaleja video malif kafam akni barbada mulakan sini timara akni nu barbadu dan den enyu polisi o jingale bilbilisi enyu kajira makare fa busuti enyu ni warki kuma siti bafate mujan kun garada wa kabdi jelani agefada wa malla ke siona jette si dara sitti mati gal me fado war wadira nu barresi tok inni polisi o jiwol gale bilbila mucha fude enyu ni bilbili mucha enyu no gana majira arka sera galu qabatule yo tok warkin agefada haka mucha sabar badamu nutimi yo jetta sirtanima amma kan ka jiro formation okofa polisi o jinkanol gale nyunni bilbili mucha o namni biran jiru live ti wara video ti no wara begate dute bilbili sun enyur ka gale to serri jiru enyu ka polisi o jiru gale renfa busi warki kuba sirra e sadak warki la du batanjiru warki la du batanjiru mucha yulam ne warki kuba sirra makare renfa busuti eni baba te enyunni mucha kuni mo ulfa karara kam dijele meto biye tasalbatu wanjuru ndosim ulfa karara kam dijele meto nandaha indesu irati atakaron ka ka jado inage kalesa ulfa karara kam di rabbi male namoto mumrasa male ana dabalate ulfa kana barban nu janna nu dironni dubarti ulfa basun jallat ulfa kana atakaro video ture basi imbasu wonni kun hagam dugada abban mana ni jettan yaate ulfa basi imbasu kana ratti bisala raga barban ale famaste sagalen tele la resani hakawana kana barbadu ni kan polisi bamana brato hotel ke sata eduguma video call ti dawale dubartii hojii akka jiru tagarsiiseera kajiru nageenya yoos nageenya awaana nageera keessoodhaan seetti maalla nageer annageer hoteela keessa taa'ee viidiyoo koolitti dawwalee jennaan dubartii hojiin of ajjeeste makiinaan siimeer qabeenyasis haqa lubbuusii seerris qabeera nus waan beennu kana yoo facaafne nu dhaga'u warri seeraa kun warri waa barreessus waan asii dhagee keessatti waan barreessan waan kanaati ammaaf kan haqni harka jiru kanani quba qabu waa afur shan jechuudha tokko nama poolisii wajjin ol galee bilbila mucaa fuudhe viidiyoo sana balleesse warqii quba siirraa baafate waa'een ulfa sana ammoo akkamitti qixxiqii uumuu danda'e baafadhu hin baafadhu tarii hin baafadhu yeroo isin jettu sin barbaadu jedhameeni mucaa siitiif of wareegde
Mo ulfisum bayera yote. Jadi sitim bay. Wana kasakasi gafat na ro gafat na usa karen kenya nagaan necho. Kanu kana na gargarsi ada boni gargarun kenya. Yodi ba vidate hakab boni basu. Afi du jela ngara boni. Afi du torbeda ko yameri bamu bi kesatu so ye wan kana nu tari agenda ra bo fajirra isin waridala to ninanno di famana godana kolcha gandatu galchite ran injerina isini ojine injira kam warakiti wani sin godata sarrira wani sin gotan sarrira wani kara kesan kesa gadi bau akkanama media kana ture tokkoti wani kara kesani gadi bau akka bidde mit bitatu tumame siyasat tumu wante evi sigale siyasat tumu wante evi ko information wani naga kabera masna da wali lanjere mera biyara da wali ndebia sincali sina tadera galatoomii obboleessa keenya Mubaarak dhugaa haqan dhabeessin jechuun barbaada. Hamza na guddisuu dandeessa. Please emoji bo'ichaa warra gootan emoji bo'ichaa dhiisa. Nande maafi koppiliin kiruma godhan oofan malee nande maafi an deemnaan hin bo'anu sila nagaa waa ta'u nagaa na waliin dhufanii jirre waa ta'u. Maayinni haqa kanaa kaleessaa kaasnee gaafachaa turre har'a obboleessi keessan kanuma dhaqa inni gaafate jechaadha. Dhugaadhaan waan ifa jiru ijoollee keessumaa ta'e ijoollee wallaggaa keessaa waan tokko ta'ee jennaan kanadha ajandaa kan dhimmo jira dhugate beektu maal akka ta'e hin beeku inni rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Inni guddaan an gaaffiin an qabu immoo abbaan manaa ishee Joosiin kan jalaa du'ee haadha manaadha. Haadha manaa isaatu jalaa du'e. Kan ishee duukaa jireenya dabarse jalaa du'e. Isatu iyyuu haqa ishee barbaachuu qaba malee owwaalee manatti deebi'uu qaba miti. Akka gurraa qabnuuni simaa baloo irraa haasofna yoo ta'e gaggabee mana yaalaa galee ture jedhan eeggadda. Achi immoo iddoo waalshaatti suuraa isaa argineerra. Iddas immoo maatii bira akka jiru quba qabnaa jechaadha. Idda ol deebi'eetii booda garuu qaama seeraatti dhaqee beeksisuun sammuu hidhaa sammuu isaa jalaati ba'uudhaan jedha akka obboleettii tokkotti gaafan isatti. Gaafa namoonni akkas isiniin jedhanii haadha manaaf abbaa mana gargar baasuu yookiin namni gidduu haasa'u miti. Namni du'ee tokko dhagaan akka nama ka'ee fiiguutti dhagaa tuulame agartaniitu awwaalcha boonii irratti. Dhagaa hedduu tuulamee jira beektu akka nama kaatee isheen kaattuu qabattee batallistu akka kana dhagaan kun nurra ta'a beektu. Dhugaa keenyarra, rakkina keenyarra, gadadoo keenyarra akkasiin ta'a. Kan mucaa kanaa kan baay'ee na gaddisiisee akkan dhaabbadhuuf na godhee an mucaa kanaa wajjin gaaf tokko sobee na duukaa suftee beekti. Dhugaa waaqayyoo na duukaa suftee hin beektu. Komentii guyyaa lama congratulation kan jedhuu fi waaqayyoo si haa eebbisu jedhee faarfannaa isheen boo'aa wanta hojjettu tokko irratti godheera komentii. Kana caalaa hin beeku mucaa kana. Isinii galee an dhugaa isaadha kan hin dubbatu. Akka namummaatti garuu shamarran gaafa isaan waan tokko ta'anii haqa shamarranii balleessuu irratti iddoo guddaa fudhanna beektu. Eenyu fudhata dhiira caalaa shamarrantu fudhata. Komentii babarreessamee wantoota jira shamarranii hin arginan taajjabe isinii galee. Baay'een gadde kaleessa namni mucaa kanaan jabaadhuun jenneen haa hundi keenya anaa kaasee piroofaayilii mucaa kanaa godhanneera. Haa ta'u idda darbe yoo qaqqabne idda qaqqabnee fi garuu haqa mucaa kanaa baasuun maaliif harmee ishee gadi baastanii jechuun an baay'een gammada obboleessi koo musammaan haadha koo kana miidiyaarra fiduu fi an yoon fideera ta'e iyyuu isinii galee eeyyama nama tokko nan barbaachisu. Harmeen kun haqa isaaniidha kan isaan dubbatan. Haqan intala koo naa barbaada. Dubbachuu hin danda'anii bar haadhi koo haadhi keessa wal fakkaata. Sooshaal miidiyaa hin beekan akkaataatti fayyadaman. Akka aadaa Oromootti akka naannoo eessaattuu naxalaa yookiin kootiin baafatamee kadhatamaa inni isinitti himee ture isin awwaalsharratti. Biyya kanattuu akkas godhama. Maaliif maatiin fagootii dhufutuun bittinnaa'inee dheera. Utuu firri dhufee deebi'een deemi. Achirratti namni waan qabu harcaasee yookiin rabbiin kadhatee fi jajjabeessanii sagalee waaqayyootiin biraatii deemuu jechaadha. Isinii galee amma garuu har'ayyuu haasa'amaan jiru. Har'ayyuu qabbanaa dheengadda warri Joosiin laayikii godhettanii fiigaa dhuftanii innaan na bira maal hin jireen.
tarii bilbila isaarratti na'ee laayikii gochuu danda'a. An akkas utuun hin beekina tokko nama hin beekneef laayikii godhee beeka. Yookiin immoo imoojiin ta'e itti darbatama harka keessan irraati. Kana ta'aa jedhe maaliif abalutu kana godhe jechuu annan sodaadha. Maaliif ani tokkoffaa qaama seeraa mimi hin qoranne cubbuudhallee haqa callisanii soba callisanii namarra kaa'uu hin barbaadu. Kan kana qoratu qaamni seeraa jira, qaamni ilaallatu jira. Kan isin immoo kan isin barbaadanii abaltuu ajjeesese jedhu barbaadu. Kan immoo yoon du'e maaliif hin du'e kan jedhu kaawwateetti malee abaluun na ajjeeseef yoon du'e kanaaf hin du'e garaagara. Anaaf akka kootti maaliif ijoollee qaba, maatii qaba, jiraachuun barbaadan nama tokko wajjin wal dhabuun barbaadu. Dhugaadha taa'ee jennaan garuu maaliif matirayya sinatti hin daqqanii dhugaa dubbachuun dudduuban deemu. Ishee kana dhugaa. Muuxannoo sooshaal miidiyaa baay'ee hin qabu. Garuu baay'ee qabaachuu nan barbaachisu. Safuutiin hin guddanne gatii ta'e. Gadaa maaloo cabsitanii kana cabsitan warri jettanii ani baay'een gadi keessa deemee nasi gadi baay'een ilaale beektu. Yoo cabsine na uf kalchaa akka kootti. Irra nuu darbaa dhiifama nu godhaa. Isinii galee garuu safuun cabe kan mucaa kanaa bilbilli mucaa kanaan qoratamne bilbilli isheessa jira ammayyuu. Ragaa gatii qabnuuf jennaa bara. Kana gaafa jennu ragaa sobaa miti. Bilbilli mucaa kanaan qoratamne hin to'atamne hin ilaalamne. Nama abaaruu barirraati abaarsa malee eebban deemnu beektu. Eebban deemnu. Muka hadhooftuurraa hadhooftuu dheedda malee dhattee burtukaana tokko irraatii dheeddu ishee kana jala muraatii bara. Sammuu namaatiin namni hin jiraatu. Isa kana baruudha dirqamni keessan. Dhuguma immoo utuu maallaqi itti sassaabamee fiiti. Jireenya isaaniis itti fooyyessatu, abukaattos itti bitatu, biyyas dhufanii immoo gara Finfinneetti ol ba'anii mallaqa sanaan mucaa isaanii mana ishee dhufanii ilaalu. Haadhi ishee mana ishee hin beekan beektu kana quba qabdu. Harmeessee mana ishee hin beekan. Mucaan kun idda dhufteeti reefu dhuftee teesse. Reefu soofaa bitattee teesse. Nama kaleessa gaafa ishee soofaa bitattee biddeen teessee nyaattu nama arrabsurraati maal dheeddu? Maal dheeddu? Isinii galee? Kanaaf ajandaa mucaa kanaa waan irraa haasa'uu qabdan jalaatiin dhoofsina haqa ishee. Hiriyoonni ishee, hiriyoonni Joosii, hiriyoonni Boonii kan turtan. Firoonni ishee, firoonni isaa. Even haadhaaf abbaan isaallee haadha ishee amaatii fi abbiyyuun haadhaaf abbaadha. Isaanuu dabalatee dhufanii qaama mootummaatti yookiin immoo qaama seeraatti iyyachuu qabu. Mucaan keenya kaleessa fuudhee maal taatee duute maal tuuf jalaa gaddisiise mucaa keenya jedhanii irraatii gaafachuu qabu baruu qabu isaanii. Haadhaaf abbaa ishee duwwaa miti. Firoottan ishee duwwaa miti. Firoottan isaa kan taatan, hiriyoonni isaa kan taatan, paastaroonni isaa kan taatan, waldaa kiristaanaa tokko keessa warroonni tajaajiltan kana gochuun dirqama keessanii malee arraba yoo baastan tokkoon warri koomentii akkatti barreessaa jirtu as jalaati yoo jiraattanii jira. Isin hundi keessan harka keessaa qabdu. Hundi keessan iyyuu harka keessaa qabdu. Ishee kana bara tokkoon keessan. Tokkoon keessan. Inde ishee kana jala muraa qaba. Kan mucaa kana kan garaanu nyaate namni kaleessa aduun ያልበገራት ፀሐይ ያልበገራት ልጅ ናት እቺ ልጅ። ድህነት ያልበገራት ልጅ ናት እቺ ልጅ። ማጣት መራብ ያልበገራት ልጅ ናት እቺ ልጅ። አከ ዲሪሌት ሙኔፍ አከ ዲራታቴ እንተለ ጉደቴ ደሙ ሙጫንኩ ከሌስ ጋፍሽ ሊስትሮ ጠረጋ ቱርቴ ሙጫ ሂንዱኔ ከሌስ ቱሬ ቦኒን ከልሽ ሂንዱ ቀብቱ ሂዩማ ይቅቱ ሂዩማ ነማጀሰተ ሂዩማ ፊኮ ሃዲ ሼፍ ማቲሼ ሂዩማ ፋራሚ ትበል አልተኮተኮሜ ነምኒ ሂዩማ ቤተኒ ድህነት ብርቅ አይሆንባችሁም። ታውቃላችሁ፣ በድህነት ያደጋችሁ ልጆች ድህነት ብርቅ አይደለም። የእውነት ማሊፊ መውጣትም መውረድም ታውቃላችሁ ማለት ነው። ኦልበሙስ ገዲሙስ ቤቱ ከኒሲኒቲ ሃራቴ ወረ በረኔ ወረ ዋንቤኒ ወረ ሬፉ አርጋቴ ከሰከስ ጎለተን ከና ኢሲቱ ብልጭ ጀረፍ ደሱ በርባደ ሀቀሼ ካን ኦክሱ በርባደን ካሜራ ኮንኮላታ ጀለ ቢልቢለ ጀረፍ ደሱ በርባደን ሲኒገ ለቁሳቁስ ለምናምንቴ
ያ ምናምን ተቆኛ ከበር ማድረግ እንችላለን። ኡመንሽ ዋሜ ቀጥቆቹ ደንዳበር ምናምን ተበተኒ ኦክሲና እስኒ ገሌ ዋን ሀቀላተኒ ቦርዳብደኒ ኢሼኒ ቱጀተ ዩኛኒ እስኒ ገሌ ሀቂ ጅሩ ኢላሽ ካላላ አሙም ሀቂ ቦኒ ማል ኦከቻ ጅራ ካሜራ ፊ መኪና ቆርቆሮፍ ኦከቻ ጅራ listen very well ብሪቶ ኩጅራቴ ጀና መለከ ሰከዶ ከቱ ዋፊ አገርተኒ አለየቲ ቀብ ሃዳ ከነራሞ ኢጆሌ ሜቃፍ ሜቃ ቀብ ደስራቲ ከምበከታው ከንከሰታው ሃዲ ቦኒ ገደሜስ ሸሂንጎን ኢጆሌ ሄዱ ቀብ ከነራቲ ያሰው ሀቅ አርገሜን ቤኩ ኤዬ ሀቅ አርገሜን ቤኩ ኩኒሙ አዳከኝ ወዮ ያከሰ ባህላችን ነው ዮጅን ነው ወየ ኦሮሞና ቀንባሶ ይሉ ዱጋሳ አይደለም ሙባራ ሀቅ አርገኔን ቤ እንጂ ኡቱላልተኒ አናኒን ቢሻኒ ዳይ ደኒሲና መስይሱ ዱጊ ዱዳስ እንጀሩ ጢቂ ወልሰሳበኒ ዱፈኒ ሲጅልጌን ፈቺሱ በርባዱ ሀማ ዮሚቲ ዳጋቱል ተኒ መታከኝ ረገዲ ቀቡ በርባዱ ሰልጳቲ ነው ልባኒ ነምኒ አስራ በኤዱበቹ ደንደ ይኩኒ በቀላሉ አልወጣም ወደ ላይ ማለት ነው። ሰልጳቲ ነው ልባኒ ሸከ ነበራ ሰልጳቲ ነምሲኒ ጅልጌን ፈቱን ጅልጆቾ ተከሰለ ይፈቻል ዱጉማ ሰሙ ቁልቁሉቲን በርባደኒ ሆጀቱ ታና ከን ሶዳተን ሰሙ ኬሰን ከን ሆጀተን ሰሙ ኬሰኒፍ ሰሙ ኬሰን ጫላ ከነመጨ ቆንጆ አናን ሰሙ ኮነ ጨባ ሰሙን ኬ ገደ ዮሲን ጀደ መታን ነም ገደ ዮሲን ጀደ ገራገር ይቢ ሰሙን ገደ ዮሲን ጀደ ጋፈ ዱቱ ዱዋ ገዱማ ሰነ ኬሳባት ሲገለ ሰሙ የህሊና ጸጸት ሰሙ ኬሰኒም ጅራዳ ከሌሳ ሙጫንኩ ነሞተ ሄዶ ጅቱ ታረቀሩ ነም ቢቶ ቆሼ ብረንጅ ሙጫሹ ቻጀራ ሙከናት ትዱላ ማጀ ማርፊት ትዱልቱ ማሪፍ ሱና ሰው ለገዲ ደም የመጠንሰም ከሌሳ ሙጫንኩኒ ገደሼ ኬሰት ገመቹ ሼ ኬሰት ቪዲዮ ረት ዋን ገረገራ ሁንዱ ማረት ወልዱ ካጅ ሀርስ ዱ ካጅራ ሙጫንኩ ኮፍታ መቀደሙሽ ዳዲዎችን ችታሽ ነጀና በቴ ጆሌ ጋፈር ተረከበር ባንዴና ሰውተም ሊቱ ራንጎ ሲፋ ጉደተን ኢሳን እንድሪ ጎዲ ዋን ዳቦ ባያ ለምነራ ዶክተር ሀምዛ ፊኒ ጨራኬ ነው በርባዳ አዳሲ ቦዴ ቹቻ ሚራ ኬሳ ባቴ ያደ ሙራሳ ከትዲብሰቱ በርባዳ ማሊፌ ነሞቶ ጉርጉዳ ነሞቶ ሄዱኑ ኬሰ ጅራ ኢጆሌ ኦለዴምቱ ኦሙሪ ሳኒ ጢጢኖ ታንቱ ኑ ኬሰ ጅራ በኬ ታንሌ ማቲ ሂሪዮተን አባም አጅራምኒ አቦቲ አመንታ ሄዱ ጅሩ ደገፋ ዱጋ ሀሚሌ ነማፍ ሰፉ ነማፍ ሎፍ ኤገቹ ዋን ጉዳይ አሱና ስራ ለበራ ገሩ ነሞተ ኬሰት ዋን ገደለ ከንገኔ ኤገኖቲኒ ዋን ራቲ ሃሶፍተ ራቲ ሃሳ ከነራ ከነፊሙ ቃሚ ነገኛ ጅርታል ሁሉም ተከሰን ብርመና ከሲኑ ቦተን በርባና ቃሚ ነገኛ ቃፈጀኑ ኑን ዱርቶኒ ኑ ኬሳ ባተኒ ኢጆሌ ከኛ ደስኒ ሰበ ኬሳ ባተኒ ይቻል ሀማና ከጅሩ ጋሬን ሁንዱቱ ይዝረገት ይተይፊ ዱጋህም ከን ኦሱስ ጅራ ዱጋ ሀቀና ማስቀምባሱ መሄዱ ጅር ሁንዲ ኬሳ ወልፈካታ ሚና ከቁባ ሀርካ ይቻል ኦቦሌሲ ከኛ ሙባረክ ዋን ጉዳባ እጅዴራ ቁዌላን ሀርካ ሼራ ዋይ ወርቄ ጋፈደቱን ተይን ኤኙ ሀርካ ጅራ ቀቤኝ ሙጫ ከና ኤኙ ሀርካ ጅራ መንሼ ኤኙ ሀርካ ጅራ ማሊፊ ኡቱ ሀር ሙጫን ኩኒ ኦቦሌሰ ቤካፍ ገውሰ ቀባቱ ከን ሚንዳ ከኒ መለቀቀቡ ቱጅራቴቲ አቄ ሁንደሳ ፈተሼ ሰሳቤ ፈተሚቲ ጀላባቴ ሼ ሰሳብ ኡቱ ፖለቲኮቲ ተኤ አሽራዳረደቄ ጀላባቴ ሼ ሰሳብ ወርቄ ሼ ቁባሚቲ ቀቤኛ ሼ ሁንዱ መሳደቄ ገልሜስሳን ጉያ ሰዲ ጉያ ለመዩ ደጎቻል ሀቀገሩ ሙጫኩን ነመከነ ወዱ ፊንጅሩ ደተቲ አባምናሼ ዋን ወዱ ጎቹ ቀባ ቃምኖኒ ነገኛሞ ወንተ ከነ ቢልቢላን ይሳተው ኦቦሌቲ ኬሰን ቦኒ ዋን ሄዱ ቋባይ ባይ ኤባስቴ ኡፍቴ አኩመን ቤኩ ሲኒሞነ